Ejensiin Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa Oromiyaa Suupparvaayizaroota madaallii Gahumsa Ogummaatiif leenjii dandeettii raawwachiisummaa cimsuu guyyaa lamaaf kennaa ture xumure. Daarektarri olaanaa Ejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa Oromiyaa Obbo Adam Kamaal haasawaa baniisaa taasisaniin sirni madaallii cimaan yoo jiraate madaalama amanamummaa qabu mana hojii keessatti fi guddina ogummichaa biyya tokkoo keessatti qabu mirkaneessuuf gahee olaanaa qaba jedhu. Sirni madaallii cimaa yoo jiraate madaalama cimaa kaasuudhaaf amanamummaa mana hojii mirkaneessuudhaaf akkasumas guddina profeshinii yookaan guddina gahumsa beekumsaa biyya tokko keessatti misoomsuudhaaf gahee bakka bu'uura guddaa qaba. Kana taasisuu keessattis sirni madaallii kenna. Raawwiidhaan seenaa hanga ammaa dabree keessatti madaallii ogummaalee garaagaraatiin yoo gaggeessu abbummaadhaan hojii kana qabatanii raawwataa kan jiranii fi kan turan suupparvaayizaroonni dabalataanis assasaroonni yookaan madaaltonni hojii guddaa hojjetaa turaniira. Kanaafuu jedhu Obbo Adam hojumaanni sirna madaallii ittiin hooggannu sirna madaalliif haala mijataa uumuu qalbiin ittiin madaallii misoomsinu qulqullinaa fi amanamummaa isaa ittiin mirkaneessinu rakkoo guddaa kan of keessaa qabu waan ta'eef leenjii kana kennuun kan barbaachiseef jedhu. Maqaan suupparvaayizar jedhamu kun maali maqaan isaa? Hiikkaan isaa maali? Ergamni isaa maali? Waan jedhu waan tokko of duuba deebinee dandeettii fi hubannaa keenya dabaluurraa kaanee humna namaa keenyas cimsuudhaan dabaluudhaan kakaasuudhaan waliin mari'achuudhaan yoo deemne rakkoolee dhufuu danda'an furuu caala ittuu humna guddaa taanee hojii dabalataa hojjechuudhaan biyyi keenya imala badhaadhinaa akka dhugoomsitu taasisuudhaaf carraa nu banuun akka danda'u hin amanamaa hin beekama jechuudha. Daarektareetii qophii fi kennaa tajaajila madaallii Gahumsa Ogummaa Ejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa Oromiyaa Obbo Yoonaas Warquu gama isaaniitiin suupparvaayizaroonni haala qajeelfama itti fayyadama baajetaa madaalamaarraa maaltu eegamaa fi kanneen biroo irratti haala leenjii fudhataniin gahee isaanirraa eegamu kan baatan ta'a jedhu. Qajeelfama itti fayyadama bajeta Ejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa irratti maal irratti daballi gaggeeffameera. Madaalamaan maal kaffaluu qaba? Madaalaaf hagam kaffalamuu qaba? Suupparvaayizaraaf hojii madaalliif yeroo bobba'u hagam kaffalamuu qaba kan jedhu sana irratti bal'inaan hubannoo gahaa kenname suupparvaayizar hundu akkaataa barbaadamu sanaan waan sana gara hojiitti akka jijjiiru. Suupparvaayizaroonni qaama ejensii waan ta'aniif qajeelfamoota ba'an hojiirra oolchuun imaanaa itti kenname fiixaan ba'us qabu jedhu Obbo Yoonaas. Suupparvaayizar qaama ejensii waan ta'eef ejensii bakka bu'ee iddoo madaallii sana irratti waan argamuuf qajeelfamoota babba'an kana akkaataa barbaadamu sanaan gara hojiitti akka hiiku already odeeffannoo gahaa argateera waan ta'eef hubannoo gahaa argateera waan ta'eef waan sana gara hojiitti kee hojii isaa qulqullinaan akka raawwatu gochuun isarraa eegama jechuudha. Suupparvaayizaroonni leenjicha fudhatan tokko leenjiin fudhannee gaarii fi barbaachisaadha jechuun haala hubannoo leenjicharraa arganneen mana hojii keenyatti deebuun hojiirra kan oolchinu jechuun yaada kennan. Leenjii kanarraa wantoota ni argadhee akka galteetti fayyadameetu akka suupparvaayizara tokkootitti hojii kana gahumsa guddaadhaan hojjechuudhaaf bahachuudhaaf yaaliin taasisaa jechuudha. Kana booddee ani akka ofii kootti kanan dura hojjedhu irraa ol akkan hojjedhu abdii qaba. Maaliif leenjii kanarra waa'ee duubannee jirra. Hanqinoota gama suupparvaayizaraatiin mul'atan kanneen adda bahanii nutti himan hojiitti hiiknetoo ciminaan hojjechuudhaaf ni yaalla. Leenjii kana erga leenjii booddee amma kan kanaan duraa caalmaa dandeettii keenya cimsannee rakkoo waan kanaan dura turanii amma leenjii kana irrattis wantoota kaan sana hiikuudhaani hojii kana gahumsaan hojjechuudhaan fiixaan ba'umsa akka argatu gochuudhaa fi leenjii kanarraa hubannoo gahaa arganneera waan ta'eef gara fuulduraatti hojii keenya kanaan dura caalmaa cimsinee fooyyessinee akka hojjennu ni abdadha.